Ashamaar kabuun akkam jirtu jenna hordoftootaa fi jaalattoonni Baarkoo Miidiyaa. Egaa oduu keenya arraaf miidiyaa keessan Baarkoo Miidiyaa irraa isiniif dhangalaatu qabannee dhihaanneeti jirra. Isinis laayik sheer godhuun kanneen miidiyaa keenyaaf haaroo taatan ammoo sabiskiraayib godhuun maatii keenya ta'a. Yaadni keessanis nu cimsaa nu jaara waan ta'eef komantii irratti nuuf qoodaa jecha oduu ijoodhaan eegalla. Poolisiin Federaalaa Itoophiyaa dallaalota 17 kanneen karaa seeraan alaatiin namoota daddabarsuun balaafamoo ta'an to'annoo seeraa jala oolchuu beeksise. Ola deemaan Itoophiyaa dorgommii qubeessuu addunyaa yookiin immoo ispeelingi B jedhamu magaalaa Shaangaayitti gaggeeffame injifate. Jaarsi Ameerikaa Doonaald J. Tiraamp meeshaalee garaagaraa Kanaadaarraa gama USA seenan irratti taarifa paarsantaa 50 dabaluu beeksise. Jilli USA Ameerikaan durfamu ministeerota Masrii, Soomaaliyaa fi Eertiraa waliin Kaayirootti mari'ate. Tapha xumura waancaa addunyaa Arjentiinaa fi Ispeeniin booda wal'aansoo fi lola dirree keessatti mudateen koreen naamusa fiifaa waan mudate kana qorachuuf abbaa alangaa naamusaa hundeessee jiraachuu hime. Kanneen ja'an matoottii oduuti amma gama balballoomii oduutti achis hin dabarsinaa. Oduu waliin Anjamaal Abdulleetii oduu biyya keessaatiin eegalla. Poolisiin Federaalaa Itoophiyaa dallaalota 17 kanneen karaa seeraan alaatiin namoota daddabarsuun balaafamoo ta'an to'annoo seeraa jala oolchuu beeksisee jira. Kanneen du'a lubbuu godaantootaa 60 oliif sababa ta'anii fi deeddii dubartoota baay'eetiifis itti gaafatamummaan mataa isaanii gubbaadha jechuunis ibseeti jira. Shakkamtoonni kunneen Yemen keessatti godaantoota Itoophiyaa irratti gochaawwan sarbama namummaa olaanaa raawwachaa turuu fi miidhamtoota kanarraa qarshii biiliyoona 1 ol walitti sassaabaa turuus himee jira. Bal'ina oduu kanaatiif Adam Dhalatee akka Poolisiin Federaalaa ibsa kibxata adoolessa 14 bara 2018 baaseen akka beeksisetti gartuun namoota daddabarsu kun nama Muhammad Xaahir Adan yookaan Wardaa jedhamuun hoogganama. Poolisiin suuraa shakkamaa kanaa dabalatee suuraa namoota to'annoo jala oolanii 17 ifa godhe. Namoonni kun to'annoo jala kan oolan ministeera haqaa tajaajila odeeffannoo fi tika biyyaalessaa akkasumas qaamolee kaan waliin qorannoo fi hordoffii taasifameenii jedhe. Ibsi poolisii Federaalaa namoonni kun eessaa fi yoom akka to'annoo jala oolan ibsuu baatullee hoogganaan qajeelcha miidiyaa fi kominikeeshinii poolisii Federaalaa Jeelaan Abdii shakkamtoonni kan to'ataman opereeshinii guyyoota 15 dabran taasifameen jechuun BBC'tti himuu gabaasni BBC kan agarsiisu yoo ta'u namoonni kun magaalaa Finfinnee fi naannoo Hararii dabalatee kutaalee biyyattii garaagaraatti akka to'ataman dubbatan. Shakkamtoonni to'annoo jala erga oolan booda galmeen qorannoo namaa fi ragaa sanadaan deeggarame qixxaa'ee ministeera haqaaf dabruu beeksise. Poolisiin Federaalaa Muhammad Xaahiriin hoogganaa garee yakkamaa ijaaramee daddabarsa namoomaa balaafamaa irratti bobba'u jechuun ibse. Gareen kun namoota karaa seeraan alaa gara Saawud Arabiyaa ergaa akka turan ibsichi eereeti jira. Godaantotaas kan isaan daddabarsaa turan gama baha Itoophiyaa irraa ka'anii karaa Jabuutii fi Yemen qaxxaamursuun akka ta'e ibse. Bakkeewwan Itoophiyaa adda addaatti karaa dallaalota godaantota walitti qabaa akka turan dubbate. Shakkamtoonni kun miidhamtoonni karaa Yemen gara Saawud Arabiyaa seenanii jireenya gaarii akka jiraatan abdii sobaa kennuu fi amansiisuun ergaa turanis jaame. Akka poolisiin Federaalaa ibsetti garuu lammiileen Itoophiyaa erga daangaa ce'anii booda gochoota sarbama namoomaa olaanaaf saaxilamaa turan. Godaantonni kun Yemen keessatti mankuusaa keessatti ugguramanii gochoowwan sarbama mirgaa olaanaan irratti raawwatamaa ture jedhan. Maatii namoota mankuusaa kana keessa tursiifamaniirraa maallaqni guddaan akka gaafatame ibsichi kan eere yoo ta'u, miidhamtoonni tumamaa akkasumas dararamaa viidiyoo waraabaa maatii godaantota maallaqicha erguu hin dandeenyetti ergaa turan ja'a. Poolisiin Federaalaa gocha kanaan birrii biliyoona takkaa ol karaa seeraan alaa fudhachuu akkasumas namoota 40 ol karaa seeraan alaa daddabarsuu ibseeti jira. Namoonni 60 ol du'aaf saaxilamuu akkasumas dubartoonni baay'een gudeedamuu isaanii qorannoon irra gahameeti jira jechuunis du'a godaantotaaf itti gaafatamaa ta'uu isaanii ibse. Gocha kana ilaalchisuunis poolisiin Saawud Arabiyaa fi Itoophiyaa irraa namoota baay'ee ragaa karaa viidiyoo walitti qabuusaa ibseeti jira. Ola deemaan Itoophiyaa dorgommii qubeessuu addunyaa yookiin immoo ispeelingi B jedhamu magaalaa Shaangaayitti gaggeeffame injifate. Urjiin haaroon Itoophiyaa mucaan ganna 8 Qaal Tasfaayee jedhamu kuni dorgommii qubeessuu addunyaa ispeelingi B jedhamu kan Chaayinaa magaalaa Shaangaayitti gaggeeffame irratti injifannoo boonsaa galmeessuun badhaafamee jira. Bal'inni oduu kanaatis akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Daa'imni waggaa 8 maqaan isaa Qaal Tasfaayee jedhamu dorgommii qubeessuu idul addunyaa ispeelingi B jedhamu kan Chaayinaa magaalaa Shaangaayitti gaggeeffamu irratti injifannoo ajaa'ibaa gonfachuun badhaafame. Daa'imni kun mucaa ganna 8 kan
ijoollummaa keessa jiru ta'ee osoo jiruu ogummaa fi cimina hojii keessatti umriin lakkoofsa qofa jechuudhaan Qaal Tasfaayee dorgommii addunyaa Ispeeling bii World Cup fi ASBC Asian Cup bara 2026 Chaayinaa magaalaa Shaangaayitti gaggeeffame irratti injifannoo guddaa galmeessuun maqaa Itoophiyaa ol kaaseeti jira. Qaal Tasfaayee Itoophiyaa bakka bu'uun milkaa'ina armaan gadii galmeesse. Asian Spelling Bee Cup badhaasa olaanaa ramaddii jalqabaa. Spelling Bee World Cup badhaasa warqee ramaddii jalqabaa. Spelling Bee World Cup akka addunyaatti sadarkaa jaaffaa ramaddii wal makaa galmeessuun isaa gabaafameeti jira. Milkaa'inni guddaan kun bu'uura cimaa jalqaba kaa'ameen kan argamedha jechuun imbaasiin Itoophiyaa Beejiing ispoonsara mijjeessuun akkasumas deeggarsa walirraa hin cinne taasisuun dandeettii daa'ima kanaa akka sadarkaa addunyaatti ifu taasiseera. Imbaasichi ergaa baga gammaddanii dabarse keessatti Qaal gara fuulduraattis milkaa'ina kana caalaa akka galmeessisuu hawwii qabu ibseeti jira. Egaa daawwattoota Baarkoo Miidiyaa amma immoo gama oduu bahar gamaattiin achiisin ceesisa. Jaarsi Ameerikaa Pireezidaantii Doonaald J. Tiraamp meeshaalee garaagaraa Kanaadaarraa gama USA seenan irratti taarifa parsantaa 50 dabaluu beeksise. Tiraamp kana kan murteesseef Kanaadaan oomishaalee USA kanneen akka konkolaataa, oomisha aannanii fi alkooliiwwan garaagaraa Kanaadaa seenanis ilaalchisuun Kanaadaan akka ta'utti akka hin simanne jedhan. Ministeerri muummee Kanaadaa torbaan dhufurraa kaasee bulchiinsa Tiraamp waliin marii akka taasisanis ibse. Dabalanni oduu kunooti. Ameerikaan meeshaalee garaagaraa Kanaadaarraa gama biyya isii seenan irratti taarifa parsantaa 50 dabaluu Doonaald Tiraamp beeksiseeti jira. Ministeerri muummee Kanaadaa Maark Kaarney torbaan dhufurraa kaasee bulchiinsa Tiraamp waliin marii akka taasisan ibsan. Taarifni haaraan Tiraamp Kanaadaarra kaa'e kun guyyoota 30 keessatti hojiirra ooluu akka eegalu White House beeksise. Bifa haaraan taarifni Tiraamp biyya ollaa isaa taate Kanaadaarra kaa'e kun muddama daldalaa ture kan hammeessuudhaas jedhame. Tiraamp amajjii bara 2025 erga aangoo qabatee kaasee Kanaadaa waliin yeroo garaagaraatti muddama taarifa daldalaa keessa galeeti ture. Kanaadaa qofa osoo hin taane biyyoota addunyaa garaagaraa irra taarifa kaa'umsaa ni yaadatama. Haa ta'u malee taarifni Tiraamp addunyaarra kaa'e seeraan ala jechuun manni murtii olaanaa US kufaa godheeti ture. Jilli USA Ameerikaan durfamu ministeerota Masrii, Somaaliyaa fi Eertiraa waliin Kaayirootti mari'ate. Dhimmi gaanfa Afrikaa bakka Itoophiyaan hin jirretti marii US, Masrii, Somaaliyaa fi Eertiraa waliin mari'atte maalitan jettu gaafii xiinxaltoota hedduu taatee jirti. Dhimmoota Afrikaa fi Arabaa irrattis gorsaa olaanaa US kan ta'an Maasaad Bolous ministeerota haajaa alaa Eertiraa, Masrii fi Somaaliyaa waliin bakka Itoophiyaan hin jirretti nageenya gaanfa Afrikaa jabeessuu irratti mari'anne jedhan. Adam Dhalate dabalata qaba. Ministeera haajaa alaa Eertiraa Usmaan Saalii kan Masrii Badrii Abdilaati akkasumas ministeera haajaa alaa Somaaliyaa Abdisalaam Abdii Alii waliin Kaayirootti kophaa isaanii komisyoona kan ta'an gorsaa olaanaan Ameerikaa waa'ee nageenyaa fi tasgabbii gaanfa Afrikaa mari'achuu isaanii fuula miidiyaa hawaasaa X irratti ergaa barreessaniin beeksaniiti jiran. Ministeeronni haajaa alaa Masrii fi Eertiraa Kaayirootti wal arguun booda nageenyi galaana diimaa kan ilaallatu biyyoota qarqara galaanichaa jiranidha jechuun ibsan. Gorsaan olaanaa kun gaafa adoolessa 19 bara 2026 miidiyaa hawaasaa X irratti ergaa dabarsaniin ministeerota kunneen waliin marii taasisan bu'a qabeessa jedhaniiru. Ministeera haajaa alaa Somaaliyaa waliin waa'ee nageenya naannichaa mari'achuu eeruun tumsi biyyoota lameenii naannichatti nagaa buusuu fi walii wajjin hojjechuuf jechuun dubbachuu isaanii ibsaniiru. Haasaa ministeera haajaa alaa Eertiraa waliin taasisaniin ammoo haala naannichaa qormaata tahee jiru kaasuu isaanii dubbataniiru. Daldalaan guddina diinagdee naannootii fi dhimmoota nageenyaa irratti walitti hidhaminsa keenya cimsuuf carraa jiru ilaalleerra jechuunis dabalata dubbataniiru. Gorsaan olaanaan Ameerikaa kun yeroo kamiyyuu caalaa tattaaffiin waloo yerootti barbaachisu ta'uu himuun haala ijaaraa ta'een waloomaan hojjechuun bu'aa inni qabu ni hubanna jedhaniiru. Marii ministeera haajaa alaa Eertiraa waliin haasaa taasisaniin walitti bu'insa naannoo gaanfa Afrikaatti mudatu furuuf nagaan waaraa fi tasgabbii fiduuf akkasumas galaana diimaa irratti badhaadhinni akka dhufu waliin hojjechuuf dubbachuu isaanii himaniiru. Marii ministeera haajaa alaa Masrii waliin taasisaniin ammoo dhimmoota hariiroo tarsiimawaa biyyoota lameenii jabeessuu kaasaniiru. Waloodhaan dhimmoota dursi kennamuuf haasaa isaanii keessatti galchuu kan ibsan gorsaan olaanaan Ameerikaa kun baha jiddugalaa fi gaanfa Afrikaatti nagaa fi tasgabbii buusuu fi badhaadhina fiduuf Masriin michuu ijoodha jedhaniiru. Masrii fi Ameerikaan gaanfa Afrikaa dabalataan Liibiyaa, Suudaanii fi dhimma Libaanos irratti fedhii waloo akka qaban akeekaniiti jiru.
Gaanfi Afrikaa haala fayyaa ta'een tasgabbii fi kan badhaadhe akka ta'u Ameerikaa fi Masriin walitti dhiyeenyaan hojjechuu akka itti fufan amantii akka qaban dubbataniiru. Ministeerri Haajaa Alaa Masrii Kaayirootti ministeerota Haajaa Alaa Eertiraa fi Somaaliyaa waliin mari'achuu isaanii ibsaniiti turan. Ministeerri Haajaa Alaa Eertiraa Usmaan Saalii fi ministeerri Haajaa Alaa Masrii Badiir Abdillaatii michooma isaanii gidduu walooma tarsiimoo jabeessuu akkasumas ejjennoo dhimmoota waloo irratti qaban qindeessuun akka irra jiraatu mari'achuu himaniiru. Caamsaa dabre sochiin geejjiba galaana diimaa irratti taasifamuu fi waliigaltee hidhamiinsa buufata doonii kan mallatteessan Masrii fi Eertiraan dhimmi galaana diimaa kan ilaallatu biyyoota qarqara galaanichaa jiran qofaadha jechuun isaanii ni yaadatama. Biyyoonni lameen galaanni diimaa nageenya biyyaalessaa biyyoota qarqara galaanicharra jiran waliin hidhamiinsa kallattii akka qabu ibsuun qaamni galaana diimatti hin aanne dhimmoota galaana ilaallatan keessa galuu hin qabus jedhaniiru. Masrii, Eertiraa fi Soomaaliyaan siyaasa diinagdee fi nageenya gaanfa Afrikaa irratti walooma qaban jabeessuu ibsaa bahaniiru. Itoophiyaan fedhii ulaa galaanaa ifa gochuun as Masriin haala to'annoo fakkaatuun socho'aa jirti jechuun dubbi himaan Nabiyaat Geetaachoo dubbataniiru. Caamsaa 21 bara 2026 ibsa kennaniin Itoophiyaan gaaffii ulaa galaanaa erga kaastee as gama Masriin haalli muddamaa fi qoccolaa mul'ataa akka jiru eeraniiru. Masrii, Eertiraa fi Soomaaliyaan waggaa 2 dura Asmaraatti walooma kan hundeessan yoo ta'u yeroo sana Itoophiyaan Masrii hidha haaromsa Eertiraan gaaffii ulaa galaanaa akkasumas Soomaaliyaan Itoophiyaan Somaalilaandii waliin sanada waliigaltee mallatteessiteen wal gaarrifannaa keessa turan. Yeroo ammaa kana biyyoonni sadeen kunneen kaayyoon itti wal argan beekamuu baatus dhimma gaanfa Afrikaa akkasumas dhimma galaana diimaa Itoophiyaan dhimma nageenya kootiiti jechuun kaasti. Egaa daawwattoota Baarkoo Miidiyaa ammallee gama oduu ispoortiitti achi tarkaanfannaa. Tapha xumura waancaa addunyaa Arjentiinaa fi Ispeeniin booda wal'aansoo fi lola dirree keessatti mudateen koreen naamusa fiifaa waan mudate kana qorachuuf abbaa alangaa naamusaa hundeessee jiraachuu hime. Tapha xumura waancaa addunyaa Arjentiinaa fi Ispeeniin booda wal'aansoo fi lola dirree keessatti mudateen qorannoo eegaluu fiifaan mirkaneesse. Koreen naamusa fiifaa waan mudate kana qorachuuf abbaa alangaa naamusaa muudee jira. Arjentiinaan Ispeeniin mo'amtee eega waancaa dhabdee booda miseensonnii fi taphattoonni garee Arjentiinaa taphattoota Ispeen irratti hookkarri isaan kaasan itti gaafatamummaa jalaa akka isaan hin baraarrellee himan. Taphataa fi leenjisaa lola san keessatti qooda fudhatee seera fiifaa cabsuu daran illee sababa kanaan waldeenii kubbaa miilaa Arjentiinaatis adabamuu mala jechuun gabaafamaa jira. Malkaa Milkii akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Arjentiinaan eega tapha xumura waancaa addunyaa irratti Ispeeniin mo'amanii waancaa dhabanii booda miseensonnii fi taphattoonni garee Arjentiinaa taphattoota Ispeen waliin wallaansoo wal qaban. Ispeen taphicha takkaaf 0 mo'achuu hordofee miseensonni garee taphattoota Arjentiinaa fi miseensonni garichaa kun taphattoota Ispeen waliin walitti bu'anii jiru. Taphattoonni akka Molina, Paredes, Thiago Almada fi gargaaraan leenjisaa Roberto Ayala wallabdicha keessatti hirmaataniiru. Fiifaan jalqaba akka gabaasetti Paredes taphataa Ispeen Eric Garcia mormarra qabee waan darbateef kaardii diimaan kennameef. Garuu osoo hin turin kaardii diimaan Paredes irraa haqame. Fiifaan BBC Sportiif akka mirkaneessetti tarkaanfiin naamusaa tokkolleen taphataa kana irratti hin fudhatamne jedhe. Arjentiinaa jalaa Enzo Fernandez kaardii diimaan waan baheef taphattoota 10 taphicha xumuran. Dabalataan taphattoonni Arjentiinaa eega Ingilaandii 2-1 mo'anii baanaara waa'ee odola Fookland ibsu waan dirree keessatti agarsiisaniif qorannoon irratti gaggeessaa jira. Akkuma taphni waancaa xumurameen Lionel Messi dabalatee taphattoonni Arjentiinaa muraasni lafatti kufuun gaddaa turan. Kaan ammoo bakkuma jiranitti dhaabbatanii hafan. Taphattoonni Ispeen gammachuun dirree keessa guutan. Rodriin duraan jijjiiramee bahee ture garee isaatti makamuuf jecha fiigaa dirree seene. Akkuma inni dirree seenee taphataa Arjentiinaa Molina bira gaheen harkaa fi garaa isaa keessa dha'e. Kanumaan wallabdeen mudate. Rodriin Molina waliin wal dhabe. Garuu Molinaatu aariidhaan isaaf deebii kenneef. Yeroo kana Paredes itti dabalamuun Garcia morma qabee darbe. Gaaviin gidduu galuuf fiigee yeroo dhaqu taphataan Arjentiinaa Almaadaan isaas lafa. Yeroo kana Paredes itti dabalamuun Garcia morma qabee lafaan dha'e. Gaaviin gidduu galuuf fiigee yeroo dhaqu taphataan Arjentiinaa Almaadaan isaas lafatti kuffise. Gargaaraan leenjisaa Arjentiinaan Ayaalaan morma Garcia yeroo qabu mul'ate. Itti aansee Daanii Olmoo waliin wal dhaban. Paredes yeroo 3 taphataa warra Ispeen rukute. Leenjisaan Arjentiinaa Lionel Scaloniin haalicha tasgabbeessuuf yaalaa turus hin milkoofne. Fiifaan xumura tapha Ispeenii fi Arjentiinaa irratti wallabdee mudate qorachaa jiraachuu ibsee jira.
koree naamusaa fi abbaa alangaa ramaduun qorachaa kan jiru fiifaan wallabdicha caalaa arrabsoo fi miidhaa dhaqqabsiisuuf sochii taasifame akka qoratu hime. Taphataas ta'ee garicha balleessaa hojjechuun yoo irratti mirkanaa'e adabbii cimaatu isaan eeggata jedhe. Seerri fiifaa keewwata 13 waa'ee naamusaa fi adabbii amala garee agarsiisuu fi qajeeltota tapha mudatu irratti ibsa kenne. Gochi kun taphattootaa fi garee leenjistoota seerota amala gaarii cabsuu kan jedhu keessatti ilaalama jedhe. Amalli isaanii kun taphicha gara jeequmsaa fi hokkoraatti akka jijjiiramu kan godhe jechuun ilaalame. Abbaan alangaa naamusa fiifaa haalota dubbii hammeessanii fi qabbaneessan qoratee murtee guddaa akka addunyaatti dabarsuus ni danda'a. Kanumaan walqabatee fiifaan kanaan dura yeroo garee dubartoota Ispeen waancaa addunyaa mo'atan leenjisaan isaanii Rubiales dursituu taphattoota harmoosoo dhungate jennaan keewwata kanaan himatee adabbii irratti dabarseera. Rubiales waggoota 3f sochii ispoortii kamiirraayyuu dhorkame. Luis Suarez bara 2014 taphataa Xaaliyaan Giorgio Chiellini waan ciniineef ji'oota 4f ispoortii kamiiyyuu keessatti akka hin hirmaanne adabe. Haa ta'u malee Almada Ayala Molina fi Paredes adabbii hangas gahu waan adabaman hin fakkaatu jechuun kan gabaase BBC Sportii Team. Egaa daawwattoota Baarkoo Miidiyaa oduun har'aaf qabannee isiniif dhiyaannee isaan gammaatti hordofaa turtan kana fakkaata. Oduu biraatiin hanga walitti deebinutti nagayaan tura.